Sini kun arrabaan biyya bulchitan moo tasgabboytanii sammuun biyya bulchitan. Ambar mataa yaaddanii hudduu yaaddanii miillaa yaaddanii addaanii wallaalee bara. Haa caalu hundee. Naa rabsita. Abbaa furgaas wayii sii mana dhageeffadhu furguuf gaayaati. Dhageeffadhu abaarsa dhiisaa isin abaarsa malee takka deemtaniiti gurbaan keessan kan qabrii mallasaa eegu Jawaar Mohaammed arrabsa. Kataa yeesa waa hin amanu ka gooftichi keenya jedhe Dr. Abiy numa amana. Biqiltuus na kennan kunuunsa dubbii sana mana jira. Dubbii isaanii godhuun ni mala. Manni shane godhuun ni mala dubbii sana. Maaliif eega Shimallis Abdiisaa jedhe eega Dr. Abiy jedhan. Biqiltuu dhaabis hin jenne dhaabde mannaafti. Anyi dhaabise. Inuma hin nagenne. Biqiltuu mootichi kenna Dr. Abiy dhaabaa. Yaadannoo haa caalu jedhee nu ajaje ati eessa jirta? Nugusni torbaffaa. Dhaabbadhu mee waa hedduu jira. Miina dhiisi. Mee dhaabbadhu. Lammaatuudhaniin namni lammaatu isa qofaa biti bara. Namni lammaatu qata biraa dhiisnu bara. Dr. Milkeessaa Sareenii lammaatu qee. Jijji gattiin argee nama kophee mooruu Dr. Abiy argee nama dubbii dheeru. Dubbii dheedhi. Yaa waa Rabbi Waaqayyo hin galle barana. Dubbii sana manee jira. Lakkii dubbii sana manee jira. Dubbii isaanii godhuun ni mala. Manni shane godhuun ni mala dubbii sana. Maaliif eega Shimallis Abdiisaa jedhe eega Dr. Abiy jedhan. Isaanuma kun maal afaa kadhanii jedhan shakkee jira garuu dubbiin sun waan shakkisiise kataa yeesa waa hin amanu ka gooftichi keenya jedhe Dr. Abiy numa amana. Biqiltuus na kennan kunuunsatiin jira ni dhaaba yaadannoo haa caalu jedhani nan dhaaba maal abbaashee kattiin dhaabayyuu. Jirtu? Jiruun si haa dhoorgatu. Akkam. Akka malee beeyati. Maali abaarsi? Abaarsi rifeensuma kana martanii as keessa yaatanii bu'aa biyya keessanii buusaan jirtanii maal abbaa keessanii akkanumatti as keessa yaatanii ati biqiltuu dhaabis hin jenne dhaabde mannaafti. Anyi dhaabise. Inuma hin nagenne. Biqiltuu mootichi kenna Dr. Abiy dhaabaa. Yaadannoo haa caalu jedhee nu ajaje ati eessa jirta? Nugusni torbaffaa moo? Inshaallah dhibbaffaa illee haa ta'u. Kun waan si galchuu miti. Waan mootiin kenna jedhe argachuu ajajamuu. Hojjechuu yookaan mana kee kana keessa amma bahi yookaan hin beeyta kaatu bakka. Na dhageeffadhu wayii siima. Biqiltuu dhaabuu dura biqiltuun Oromiyaan tun guututti biqiltuu qabdi. Nuti biqiltuu maangoo eta paappaayee kana hunda burtukaanaa fi kana hunda bikka geessinuu dhabnee jira. Ollaan keenya nu qajeeluu fi biqiltuu nuti dhaabnerraa abbootiin keenya nu dhaabee dabrerraa nu nyaachuu dhufu. Lafti teenya saaraa yookaan ammoo gammoojjii miti. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiif gooftaaf waaqaaf galanne haa galu. Lafti teenya magariisa. Odaa yettamu waa hundaa jira jechuudha. Ati waan biraa sanii keessaa calaqqisi. Haa caalu gumaa caalu baasaa isa. Biqiltuu dhaabuu dura gumaa caalu baasaa. Biqiltuu dhaabnee gumaa isallee itti dhufna isinuma keessaa ta'uu dhool warri haa caalu akkas godhe. Abbaa furgaas wayii sii mana dhageeffadhu furguuf gaayaati. Dhageeffadhu abaarsa dhiisaa isin abaarsa malee takka deemtaniiti gurbaan keessan kan qabrii mallasaa eegu Jawaar Mohaammed arrabsa. Taayyee Dandanaa kabasaasa ture mana hidhaa keessatti Jawaar arrabsa. Abdiin shaneetu ajjeese jee haa caalu arrabsinii kun arrabaan biyya bulchitan moo tasgabboytanii sammuun biyya bulchitan. Ambar mataa yaaddanii hudduu yaaddanii miillaa yaaddanii addaanii wallaalee bara. Haa caalu hundee. Naa rabsita. Biqiltuu dhaabuu osoo taane gumaa isaa baasaati ichi booda siidaa dhaabaaf biqiltuu malee kun eega du'e baatii namaaf deema.
Mee gumaa isaa baaftanii jirtanii tarii mootummaadha jettan. Dhaabbotii siyaasaatiif yookaan kan hayyoota siyaasaa guutuutti hidhaffittan. Isin akkamii isin goonaa bara arrabaan biyya bulchanii. Kanumaan si dhaban. Kana maal si galcha amma waan mootiin kenna jedhe ni hojjetamoo hin hojjetu. Hin hojjettu taanaan arrabooda haxirii kana dhiisi. Naannawa kana keessa gartee achi ni beektaa achi dhayita. Sirnaan baan mana kiyyaa gartee mana kiyyaa miti naannawa kana keessa jiraachuu dandeessu yookaan ni beektaa bakka san bakka keessan kaa'o ol seentan takka takkaan. Isinii kun gaafa mallasaan dhufus mootummaa keenya jettanii simattan. Mallasaa nama 27 isin fixe. Ammas Abiyyiin mootummaa keenya jechuun kan fixan yoo ta'u. Abiyyiin ilma abbaa gadaati uf kabaji. Ilma abbaa gadaati kun. Uf kabaji. Mudatti uf kabaji. Ilma abbaa gadaati. Narbaa Furgaasaa mootummaan kun nama fixaa jira. Waan biraa dhaabeeti abbaa jijjiirama kana fide mootiin keenya gooftaan keenya kun waaqni keenya uummata Oromooti kajee obbo Lammaa Magarsaatiif akkasumatti Xayyibaa sanillee aangoorra ari'ee jira. Lammaa moo? Lammaa. Lammaa moo? Lammaa moo? Dhaabbatu mee hedduu jira. Miila dhiisi. Mee dhaabbatu. Lammaa tuudhanii namni lammaa tuqe. Isa qofaa miti bara. Namni lammaa tuqe ka biraa dhiisinurra. Doktor Milkeessaa Sareenii jiranii. Lammaa tuqee isa dhiisinurra ka biraa dhiisi. Gurbaan karaa soddaa goree. Amma booda anaa fi isa. Ayyee. Anaa fi isa ilma kiyya dhiifama. Dhiisi. Dhiisi kalammaa kana kalammaa tuqe kun naafis waa hin taatu. Waaqni isin haa barsiisu. Aamin aamin walumaan walumaan ilma kiyyaatillee galatoomi galatoomi galatoomi. Jira waan biraa dhaabeeti abbaa jijjiirama kana fide mootiin keenya gooftaan keenya kun waaqni keenya uummata Oromooti kajee obbo Lammaa Magarsaatiif akkasumatti Xayyibaa sanillee aangoorra ari'ee jira jechuudha. Lammaa moo? Lammaa moo? Tuqe ka biraa dhiisinurra. Doktor Milkeessaa Sareenii jiranii. Lammaa tuqee isa dhiisinurra ka biraa dhiisi. Gurbaan karaa soddaa goree. Amma booda anaa fi isa. Ayyee. Anaa fi isa ilma kiyya dhiifama. Rakkoo qaba abbaa. Dhiifama. Dhiifama kana dhiisi. Ati waan biraa sanii keessaa calaqqisi. Hacaalu gumaa hacaalu baasaa isa. Biqiltuu dhaabuu dura gumaa hacaalu baasaa. Biqiltuu dhaabnee gumaa isallee itti dhufna isinuma keessaa ta'uu dhool warri hacaalu akkas godhe. Abbaa maarree taa'e. Abbaa. Abbaa kun dhugaas.